بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. براتوتا ورجيوان قاليوان كنا درسي غينا خان تربيتي ولتدابين إن شاء الله. نمر رافع يدا مربي نسنها تادي سوية جبادة سنين جادا. درسين كنا خان تربيدا أركان الصلاة. أركان الصلاة أركان الصلاة 14. أولا القيام مع القدرة. أولا القيام مع القدرة. الثاني وتكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام. الثالث وقراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة. الرابع والركوع. الرابع والركوع. الخامس ورفع منه. ورفع منه. السادس والسجود على الأعضاء السبعة. والسجود على الأعداء السبعة. السابع والاعتدال منه. والاعتدال منه. الثامن والجلسة بين السجدتين. والجلسة بين السجدتين. التاسع والطمانينة في جميع الأركان. والطمانينة في جميع الأركان. عشر والترتيب. والترتيب 11 والتشهد الأخير. والتشهد الأخير 12 والجلوس له. والجلوس له 13 والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. همنا فكادة يجودا درسين كينيا خان تربيدا خان رانتنا يجودا إن شاء الله هيك إسا ولين الله. أركان الصلاة. أركان صلاة. أركان الصلاة. أركان صلاة 14 خدافريج. أركان صلاة خدافري تقفانسا القيام مع القدرة. القيام مع القدرة يودن ديس دابتشودا. yoo dandeeyse dhaabbachuudha jedhuba yoo dandayuu dhabde taa'uudha jechuuf haallan isa duba oggaa dhaabbachuu hin dandayin teeyse salaatu jechuuf yoo dandeeyse dhaabbachuudha je wa takbiiratul ihraami allahu akbarii hidhannaa jechuudha. allahu akbarii hidhannaa jechuudha. salaatatti seeneen seensi salaataa allahu akbariidha. xumurri salaataa immoo salaamtaa lamaan baafachuudha jennaan duba. allahu akbarii hidhannaa jechuudha jedhuba. sadaffaan waqiraatul faatihati faatihaa qara'uudha. faatihaa qara'uudha. afraffaan warrukuuci jilba qabachuudha. jilba qabachuudha. alkhaamisu warafaca minhu je warafaca minhu irraa ol godhachuudha. jilba qabatuu sanirraa ol diriiruudha. ol diriiruudha. jahaffaan wassujuudi ala alacdaa'i sabcati humna torban irratti sujuuduudha je humna torban irratti sujuuduudha. humna torban hoggaaniifi jedhu humniti torban addaa fi funyaan takka harka lamaan sadii jilba lamaanii fi hirpha lukkeen lameeniiti jedhuba yawahoo miila gara duubaa hirpha jechuudha. yawahoo lukkeen jettu sinuma ta'a jechuudha. gara duubaa san jechu lameen sanii jedhuba humniti torban kan irratti sujuudu jedhuba. kanarraa yoo takka irrifte waa arkaana irrifte jedhuba. salaatarraa arkaana salaata tokko irrifte jedhuba. والاعتدال منه والاعتدال منه سجود الرا الغدتودا. سجود الرا الدريرودا. والجلسة بين السجدتين. والجلسة بين السجدتين سجود لمن جدو تاودا. سجود لمن جدو تاودا. سقلفان والطمانينة في جميع الأركان تسقبين صلاتودا. يواهو والطمانينة في جميع الأركان أركان صلاة خنا خيسة طمانينة قدودا جي tasgabbiin salaatu dhoggaa jedhu xumaaniinaa jechuun khanii fi hirrooraane kan sosochoone ziq jettee yoggaanii fi jilba qabates jilba sanarra turuu yoggaa jilbarraa ol diriirtes dhaabbannaa san keessa turuu yoggaa adda lafa keessa hoo adda lafa kaa'uu sanirra turuudha jechuu duuba.
odonii fi waljala hin guusine waljala hin afarsine. Kurnaffaa wattartiibu dhawaataan oofuudha yoo waa tartiibaan oofuudha wal faanarra kaduraa boodarra booda deebisuu malatti isa boodarraa dura hojiisuu malatti jechuudha. Kudha tokkoffaan wattashuhudul akhiiri attahiyyaata boodaa qara'uudha. Attahiyyaata boodaa qara'uudha. Kudha lammaffaan wal juluusu lahu isaaf taa'uudha. Attahiyyaata saniif taa'uudha. Wassalaatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kudha sadaffaan nagayaa fi rahmata nabiyyi rabbuusuudha jedhuuba. Nagayaa fi rahmata nabiyyi rabbuusuudha jedhuuba. Inshallah hammana fakkaata. Hiikni isaa akkuma argitan kun jalatti isiniif barraa'eeti jira.